har awaa'ee fuudhaaf heerumaatii wal qabatee waan naannaa keenyatti dalagamu hedduu nama hedduudhaaf muuxannoo gaarii ta'a jedheetiin yaadu takka isinitti haa himuutii jechuudha. Galatooma mana kiyya 200 seensitanii jirtanii garuu copy link naa godha namni viidiyoo kana argitan marra 5 illee ta'u copy link naa godha. Let me tell you isinitti haa himu an godina Baalee magaalaa Gaasaratti dhaladhee haga kutaa ja'a achumatti baradhee magaalaa Ginniiritti jireenya kiyya irra guddaa kana jijjiiree fi kanan jireenya itti jijjiiradhelleen achi kutaa jaharraa haga 12 achumatti baradhee alhamdulillah achumatti illee qara'e. Duuba aadaan an isinii himu aadaa godina Baalee bahaa magaalaa Ginniiriin isinii himu. Magaalli Ginniir uumamni isiidhaa Finfinnee dura gadhaabanni isiidhaa jechuudha. Magaala qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaa guddaa qabdudha. Namni beeku ni beeka garuu guddinni isii sakaalameera amma garuu haalli inni irra jiru bareedaadha. Rabbiin ammallee fuulduratti haa godhu. Laakiin waa'ee bishaan isii yeroo baay'ee wanni isii nama tamtuuf bishaan hin jiru Ginniiriin. Garuu amma gara waan isinitti himuu deemutti haa deemu. Wanni ani isinitti himuu deemu aadaa akka malee das nama jettu takkaan isinii himu. Maaliin jettanii aadaa fuudhaa fi heeruma isaaniidha jechuudha. Aadaan fuudhaa fi heeruma isaaniidha hedduu namatti tola. Ummata Ginniir keessatti namni sargii malee heerumuun fuudhuun safuudha. Maaliif naan jedha even kan nikaahan fuudheyyuu deebi'ee sargii godhamaaf. Sargiin inni godhamu sun garuu nama san gadhaabatiinsa isaa san cimsuuf mana isaa ijaaruufi malee isa baraaxessuufi miti. Akkamiin naan jedha ilmi dhiiraa Ginniir keessatti wanta sargii godhatu jechuudha. Alaa galee ta'ee dhalataa Ginniir ta'ee chiggireen labbaachoom wallaahi jaalala isaanii subhaanallah bakka isaan diinii qaban subhaanallah keessa jiraadhee waan argeef. Innaa mucaa fuudhuuf deemu san hiriyyaan guyyaa takka isa arge jechuudha. Meeshaalee gurguddaa bitaniif firiijii, algaa, firaasha, mallaqa even uffata hintalaaf bitaniyyuu irratti gargaaran mucaa sanarra jechuudha. Mallaqni mucaan baasu mallaqa xiqqaadha Ginniir keessatti fuudhuuf jechuudha. Maaliifi akkaataa waliin jireenya isaanii hedduu namatti tola. Gara dubartiitiin dhufa. Nuti hiriyaan teena takka yookaan heerumtu taate Ginniir keessatti dubartootaaf waraqaa kennamaa hawwata afaanii dhaqaniitti himan. Aadaa isaaniiti kunillee dubartoonni nuti warri dubaraa maal goonaa intalataniif jechuudha waan isii barbaachisu binnee geessinaaf. Meeshaa manaa ta'uu danda'a, maashina juusii ta'uu danda'a, jabanaa ta'uu danda'a, sukkaara ta'uu danda'a, makaroonii ta'uu danda'a. Warra cidhaasan immoo manni lamatti qophaa'a. Manni lama mana dubaraa sanitti jechuudha. Takka ka mushurraan keessa teettu hiriyyoota isiitiin. Takka immoo ka meeshaan dubaraa saniidha keessatti walitti qabamuudha. Ingirii intalti sun heerumtee at least waggaa 3 yooni bunaa shunkurtii bitachuu baate malee waan nyaattu bituu hin baatu jechuudha. Fuulii makiinaa Aysuuzii guututu intala sanii hin baafamne yoo jedhame jechuudha. Makiinaan immoo ka sargiidha. Wallaahi namni makiinaa qabu dhayxeetiin hin kontiraata isan gaafatu. Ufii isaatii sii dhufa. Ufii isaatii sii tumsuu dhufa. Mootora hoo jettee hoo baajaajiidhaan nan gaafatiin magaala san keessa jechuudha. Sargiin achitti hafe jechuu dandeetta. Subhanallah. Innaa dhalaan magaalaa sanii immoo hedduu babbareedanii qaqallaa dhedheeraa kana innaa irra baay'ee magaalaa san keessa wanni jiru Sumaaleedha. Akkaataan jireenya isaanii immoo warra Finfinneetiin qabadhu. Qulqullina isaanii, maateriyaalli isaan, kwaalitiin maateriyaala isaan fayyadamanii meeshaalee orjinaala magaalaa san keessatti kan fayyadaman jechuudha. Giddugala biizinasaatii maallaqa guddaatu immoo magaalaa san keessa jira. Even warri Finfinnee fi Adaamaa keessaa manneen gurguddaa qaban maddi isaa magaala Ginniir. Yoo anka kijibu ta'e fakkeenyaaf Adaamaa tana keessa naannaa uummanni Ginniir qofti ittiin beekame naannaa lama beeka. 11 kun akkuma jirutti uummata Ginniir. Finfinnee keessalleen akkasuma Adaama keessalleen akkasuma. Innaa hedduu aadaan isaanii tuni natti tolti. Mee isin hoo naannaa keessan aadaa jiru aadaa hedduu bareedaa wahiidha. Asirratti koomantiina barreessaa. Innaa uummanni Baalee kun Rabbiin waan hedduudhaan badhaase. Bareedumarraa gootummaa iccitii qabachuu maal jedhee isinii himu. Subhaanallah. Uummata nama baratee miti jechuu. Qotee bulaan Baalee qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaa guddaa takka qaba. Qotee bulaan kennayyuu jechuudha. Dhiisi ka barate dhiisi ustaaz. Quraana yoo jettee magaala sanitti maskiida darasaatu jira magaala san jechuudha. At least gara maskiida 7 moo maalitu jira. Maskiidota hundarra garuu darasaa gurguddootu jira.
ustaazota gurguddoo jira subhaanallah wallahi ustaada akka fakkii sahaabaa radiyallahu anhumaa argeen beeku yeroo kanatti fakkii sahaabaa osoo fakkeessinaan jedhaniyan Sheekh Muhammad Aliyyi fi Haaji Asafiiniin fakkeessa subhaanallah nama waytii deemu wallahi billahi guddaa fi xiqqaalleen isaan biratti wal qixa yoo barnoota jette hedduu deemaniiran even saayinsiidhaan hedduu deemaniiran qura'aanaan illee hedduu deemaniiran homa takkaan dura dhaabbachuu hin dandeettu aaliman baalee jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bakka kanatti waan biyya keessa dhaladhee dubbadhe naannaa biraa ammoo waan hin beeyneef irraa ammoo waanuma beekuun dubbadha malee waan hin beeyne seenee laaqu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi